Arrasii Oktoobarii 8 Saawud Arabiyaa Riyaal, Oomaan Riyaal, Ameerikaa Doolaar, Chaayinaa Yeewwan, Turkii Riilee, Joordaan Dinaaraa fi Doolaara, Kanaadaa Doolaarii, Yuuroo, Suudiin Kiroonii, Bahaariin Dinaar, Kuweet Dinaar, Paawundi Starlingii, Awustiraaliyaa Doolaar, Dubaay Dirham, Qatar Riyaal, Ijiptiyaan Paawundii, Israa'el Shekel, Beerut Doolaar, Indiyaan Ruupii, Suuziin Firankii, Yaman Riyaalii fi kanneen kana fakkaatanii walitti qabuudhaan karaa gabaa gurraacha irratti isinii qabadhee dhufee jira. Ni dabale moo ni hir'isee? Odeeffannoo maaltu jira kan jedhu. Akkasuma warri lakkoofsa bilbila kootii barbaadan, lakkoofsa daldalaa warri barbaadan jedhee asirratti yeroo meeqa isinitti himee ture. Warri karaa WhatsApp na dubbistanii isinii kennii ergachaallee jirtanii baay'ee tokkotti gammadanii jirtu. Kaan keessan immoo iimoo irratti kan daawwaltan jirtu jechuudha. Iimoodhaan lakkoofsichaan nama biraatu itti fayyadama. Ani garuu WhatsAppii qofan itti fayyadama waan ta'eef ammas immoo viidiyoon kaleessaa gadda hojjedheera gadi buutanii barbaadanii fudhatanii karaa WhatsAppiitiin na dubbisuudhaan daldalaa karaa gabaa gurraachaa Dubaay fi Saawudii jiraatanii maallaqa ergaa jiranii fudhachuun carraa sanatti fayyadamuu dandeessu. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti horii dhuftanii sabiskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa. Akkasuma immoo viidiyoo laayikii sheerii gochuun irraanfatina. Bilis egaa yeroo hundumaa laayikii godhaa isiniin jedha. Baay'een keessan ilaaltaniituma baatu. Karaa gabaa gurraachaas ta'e baankii irratti warri ergattan hunduma keessanuu isin fayyada. Guyyaa irraa gara guyyaatti sharafni maallaqaa bakka tokkoon dhaabatu waan ta'eef akkuma guyyaa irraa jijjiiramu isinis immoo hordoftanii carraa isinii ta'e keessaa filachuun itti fayyadamuu dandeessu. Arras egaa Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha 44 tuqaa saantiibaa 37tiin oliitu jira. Gabaa gurraachi amma haalaan dabalee waan jiruufi of eeggannootiin ergachuutii qabdu jechuudha. Zimmi jettanii yookiin biyya maatiin keessaa isinitti daawwalanii rakkoo wayii isin mudateera ta'uu danda'a. Guyyuma isinitti dhufe mallan yookaan saantiimni harka keessan irra waan jiru bidigootanii fudhatanii ergootiin qabdanii itti ilaaltanii itti yaaddanii daldalaa gaafattanii akkasumallee baankii irrattis immoo yoo ta'e odeeffannoo kanaa viidiyoo hordofuudhaan erga fudhattanii herrega keessan baafattanii meeqa akka ta'e itti yaaddanii karooraan otoo ergattanii bu'aa qabeessa taatu jechuudha. Hiriyoota keessaniifis isa kanadha kan isin sheerii gochuutii qabdan. Fakkeenyaaf namni tokko Saawud Arabiyaa keessa jiraate kanuma Saawud Arabiyaa irraa dhaggeeffatee yoo deeme hiriyoonni keenya kan biraan biyyoota garaagaraa keessa jiru waan ta'eef laayik godhaa sheer godhaati walii keessaniif dabarsa. Akkuma isiniin jedhe egaa Saawud Arabiyaan har'a karaa gabaa gurraachaa 44 tuqaa saantiiba 37 oliitu jira. Oomaan Riyaalli 432 tuqaa saantiiba 50tiin olii jira. Jalqaba kanarra har'ammoo gabaa gurraacharraan isinitti himaa. Itti aansee immoo Awwaash baankii daldala Itoophiyaa wal bira qabnii ilaallaa jechuudha. Maaliif xiqqoo as gubbaa irratti wal sinjalaa kan ta'e baay'een keessan jirtu waan ta'eef akkasittiin hubadha. Ameerikaa doolaarri tokko 166 tuqaa saantiiba 30tiin olii jira guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa. Akkasuma Chaayinaa Yeewwan 23 tuqaa saantiiba 39. Turkii Riilee 3 tuqaa saantiiba 99. Joordaan Dinaaradha yoo ta'e 234 tuqaa saantiiba 91tiin olii jira guyyaarraa. Yoo immoo dinaara gara doolaaraatti jijjiirtanii warri ergattanii doolaarri Ameerikaa tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 166 tuqaa saantiiba 30tiin olii jira. Kanaadaa doolaarri 119 tuqaa saantiiba 38. Akkasuma yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa 193 tuqaa saantiiba 68. Inni itti aanu Suudiin Kiroonii 17 tuqaa saantiiba 50. Bahaariin Dinaarri tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 441 tuqaa saantiiba 78tiin olii jira. Inni itti aanu Kuweet Dinaarri karaa gabaa gurraachaa 543 tuqaa saantiiba 16. Paawundi Starlingiin karaa gabaa gurraachaa 223 tuqaa saantiiba 23. Awustiraaliyaa doolaarri 109 tuqaa saantiiba 39. Inni itti aanu Dubaay Dirham karaa gabaa gurraachaa guyyaarraa 45 tuqaa saantiiba 37. Qatar Riyaalis karaa gabaa gurraachaa 42 tuqaa saantiiba 98. Ijiptiyaan Paawundii 3 tuqaa saantiiba 50. Israa'el Shekel 50 tuqaa saantiiba 67. Beerut Doolaar karaa gabaa gurraachaa 166 tuqaa saantiiba 49. Indiyaan Ruupii 1 tuqaa saantiiba
87 suuziin firankii 207 tuqaa saantiba 91 yama riyaal 0 tuqaa saantiba 69 haga ammaatti kanaan isinitti himi oolmaa sharafa maallaqa guyyaadhaa ittiin oolii karaa gabaa gurraacha qofaarratti jechuudha. Gabaa gurraacha qofaarratti itti aansee immoo akka isinii galuuf akka hubattanitti yeroo baay'ee gaaffiin keessan bakka kanatti waan ta'eef baankii daldala Itoophiyaa irratti akkasuma baankii daldala Itoophiyaas immoo Oktooberii 8 2025 Ameerikaa doolaarri tokko baankii daldala Itoophiyaa irratti guyyaadhaa jechuudha 140 tuqaa saantiba 14 paawundi starlingii 184 tuqaa saantiba 80 yuuroon 164 tuqaa saantiba 17 suuziin firankii 172 tuqaa saantiba 37 kuweet dinaarrii 449 tuqaa saantiba 93 chaayinaa yawaan 19 tuqaa saantiba 32 saawud arabiyaa riyaalii baankii daldala Itoophiyaa irratti guyyaarraa 37 tuqaa saantiba 37 oliitu jira. Warri karaa baankii malee karaa gabaa gurraacha jaarri kun didan jettanii warri saawudii jirtan biyyoota garaagaraa keessa warri jirtan jechuudha. Baankii fi gabaa gurraachi garaagarummaa hagamii akkamii akka qabu asirraanis asirratti hubachuutii dandeessu tokko miti jechuudha. Ta'u malee baankii irratti illee haala bareedaarra jira waan ta'eef akkuma amma isiniin jedhe saawud arabiyaa riyaalli tokko 37 tuqaa saantiba 37 akkasuma Dubaay dirham 38 tuqaa saantiba 15tiin oolee jira baankii daldala Itoophiyaa irratti. Inni itti aanuuf inni dhumaas Awwaash baankii irratti ilaalla. Viidiyoo kana xumuraatti yoo dhaggeeffattan ta'e kana wal bira qabdanii adda baafachuuti dandeessu. Baay'ee salphaadha. Waanuma harka keessan irra jiru waan ta'eef haala kanaan saantiba keessan ergachuu dandeessu. Amma Awwaash baankii irrattis meeqaan akka oole ilaallaa jechuudha. Awwaash baankii irrattis immoo Oktooberii 8 2025 jechuun kan guyyaarraa Ameerikaa doolaarri tokko 141 tuqaa saantiba 99 yuuroo 166 tuqaa saantiba 43 akkasuma paawundi starlingii 190 tuqaa saantiba 97 suuziin firankii 173 tuqaa 0 saantiba 85 saawud arabiyaa riyaalli Awwaash baankii irratti guyyaarraa 42 tuqaa saantiba 92 akkasuma Dubaay dirham 43 tuqaa saantiba 33 Kaanaadaa doolaarri 104 tuqaa saantiba 30 olee jira jechuudha. Awwaash baankii irratti gariin keessanii Awwaash baankii irratti erganii baay'ee bareedaa Awwaashtu caalaa jettanii warri Komitii irratti yaada keessan qoodan illee jirtu kan keessa warri kutee jettan illee jirtu waan ta'eef daldala irrattis yoo ergitan karaa gabaa gurraacha jechuudha baankii daldala Itoophiyaa irrattis yoo ergitan Awwaash baankii irrattis yoo ergitanii kan isinitti himaa jiru weebsaayitii irratti sirriitti ilaalama meeqa akka ta'e ni beekama. Baankiinis yeroo tokko sababa ta'een taaksii isinirraa kutuu danda'a yeroo tokko immoo dabaluu danda'a. Awwaash baankiis akkasuma gabaa gurraacha immoo guutummaa guutuutti jala muree kanan isinitti himuuf isinillee beekuuf hubachuutii qabdan. Gabaa gurraacha kan hojjetu warra seeraan ala naggaadota dallaalotadha waan ta'eef waan barbaadan yoo gootan yoo fiddan akka ittiin oolan isiniif hin ergan tasumaa jechuudha. Isa kana hubachuu qabdu. Ani mataan koo kanan asirratti isinitti himu kanan guyyaa tokko ergadheen beeku maaliif ofii koo ergaatiin jiru ani nan ilaala googilirra nan ilaala websaayitii isaanii nan hordofa nan ilaala garuu isan argeerratti butachuudhaa fi karaakkaree dallaalota wajjiniitiin dubbadhee yoo 43 olee yoo ta'e gabaa gurraacha 43 olee yoo ta'e dallaalaan tokko immoo ani gaafan ergadhu 40 naan jedhe 40 naan ergituu kan 42 50 yookaan 42 illee akkasitti karakkarachuudhaaf beekuun barbaachisaadha malee gabaa gurraacha waan ta'eemaaf har'a birrii ergachuu barbaadanii dallaalaan mana keessan dhufee maallaqa keessan isinirraa fuudhe bidiggi gootanii hanumanni isiniin jedheen ergachuutiin qabdanii jechuudha. Isinii galee akkasittiin hubachuu qabdu malee baay'een keessan akkati amma jettu kanatti namni nuu ergiin jiru akkati amma jettu kanatti tasumaan argina warri jettan anuu akkasittiin ergeen beeku wanti isinii galuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf Dubaay keessa har'a Dubaay dirham 45 tuqaa saantiba wayiitiin oolee jira jechuudha. Dallaalonni immoo meeqaan ergu 43 50 43nis kan ergan jiru. Keessattuu warri yeroo ammaa kana torban kana keessaa gaarraatti 43 Dubaay keessa ergachaa jirtan carraa bareedaa qabdu jechuudha. Baay'ee haala bareedaan isinii erganii dallaalonni akkasittiin hubadhaa isiniin jaa
Ammas immoo bakki isiniin galle yoo jiraate gaaffii dabalataas yoo qabaattan koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Kan kanarraa fi laayik sheer godha. Baay'ee.